Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi Rabbii si wajjin haa jiraatu isiniin jecha har'aan tana waan tagaa qabadheen dhufe. Inni suni inni waa'ee duula yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa guutuu irratti deemaa jiru. Waa'ee dhimma Jawaarii fi waa'ee dhimma alaabaa ABO yookaan adda bilisummaa Oromoo. Walumaa galatti kan jechuu barbaadu asirratti gaafa nama tokko qe'inu gaafa waa'ee nama tokko dubbannu ani akkam jiraa jennee of haa laallu warroonni keessattuu hubannoo waan takka hin qabne gaduma baanee ta'ame maaf jedhame maaf harka dhooyinu iyyinee sooshaal miidiyaa yookaan laayikii argachuu yookaan fooloo argachuuf akkasuma yookaan sabiskiraaybii argachuuf warroonni iyyaa oollu nuti gatii hin qabnu callifnee hayyuu keenya haa dhaggeeffannu. Jalqaba hayyuun keenya fakkeenya Jawaar Muhammad yoon fudhadhe Oromoodhaa biraa oolmaa guddaa qaba. Nuti garuu ollaa keenya guyyaa tokko beela baafnee kan hin beeknetu gadi bahee hayyuu addunyaan beeku kana gadi bahee qeeqaa jechuudha. Nuti kanaaf waan kanarraa of qusannee hayyuu keenya haa dhaggeeffannu. Beekaa keenya haa